Erga as geessee mana madaamiitti medikaala yeroo godhanii yookiin immoo hospitaala geessanii yeroo iqaamaa ishee fi hojjechiisuuf jedhanii mucayyoon ulfa ji'a 3 taatee jirti jechuudha. Isarraan kan ka'e madaamiin ishee immoo akkamittiin ulfooftee ulfi kun eessaa dhufe mana koo keessa moo biyyarraa ulfa kana fiddee dhuftee jettee yeroo gaafattu sanatti obboleettiin kun immoo jecha madaamiin sun jechuu dhagahuu hin dandeenye jechuudha. Sababa haaraa taatee fi maal akka jettu madaamiin sun yookiin immoo medikaalli sunillee maal akka ishee anjee adda baafattee hin beektu. San booda madaamiin illee hedduminaan ishee jibbuu jammartee isa booda baqqaa dawwaltee namatti himuu jammartee shakaalaan koo ulfadhaa ulfa ji'a 3 iqaama hojjechuu dhaqeetanii ni jette jechuudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya hojiin nama tokko jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Ilma hiyyeessaa ilmaan miskiina irratti waan kana namni beeku namni beekaa jedhame namni rakkoon kamillee biyya ormaa gaafa deeman rakkoon kun gaafa nama mudate akka rakkoo biraa keessa nama gashu otoo beekuuti waan obboleessi Daldaalaan obboleettii kanarratti raawwate jechuudha waan addaati. Innis maali yoo jettanii obboleettiin tokko gara biyya Saudi Arabiyaa dhuftee Daldaalaatiin dhufte karaa Daldaalaadhaan jechuudha. Daldaalaan nama barbaachisu daldaalaa malee maal gochuu daldaalaan deemtaa jechuun isin danda'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een keenya baadiyyaa keessatti dhalanne magaala keessatti otuma maallaquma keenyaatiinu maallaqa otoo qabnuutu akkaataa isaa gatii wallaaluuf jecha namatti hirkannee namaan hoogganamne gargaarsa namaatiin kan nuti gara biyya Arabaa deemnu jechuudha. Tokkoon keenya muudannoo adda addaa qabna yeroo biyya Arabaa dhufnu jechuudha. Egaa obboleettiin kun akkuma nama tokkooti maallaqa ishee baaftee waa hunda gootee gara biyya Arabaatti gaafa piroosesii ishee wanti COC sanas barattee piroosesii ishee hunduma erga xumurattee dhuftee biyya Saudii gaafa galtus jechuudha. Akka kaleessaasaa yookiin immoo bararaan ishii akka boruu kan ta'u Daldaalaan biyyarraa ishee waamee guyyaa boruutti ni bararta kottu jedhee ofitti ishee waamee yeroo kana obboleettiin kun na wajjin bultu malee bararuu hin dandeessu yookiin immoo si jalaan tabalaashessaa na wajjiniin bulii jedheetiin offaana bushee jedhan obboleettii kanaatiin. Offaana ishee bushee sanuu immoo dawaa takka malee yookiin immoo yaani wanta ulfa ittisan kana otoo hin kenniinii fi zimje'ee faana buleetiin gara biyya Arabaatti ganama kaasee ishee bararsiisa jechuudha. Akkuma biyya Arabaa dhufteetiin as geessee egaa akkuma beektan namoonni baay'een dafanii medikaala sin taasisan jechuudha. Maaliif jennaan biyyarraa medikaalli ishee qulqulluudha. Medikaala ishee kaatee fiddee dhufte baattee dhufte jechuudha. Yeroo medikaala fiddee dhufte sun biyyarraa ulfa miti. Maaliif inni har'a medikaala ishee godhee ka'ee har'a galgala bira buleetti ganama kaasee ishee gaggeesse jechuudha. Innaa yeroo as dhuftee asitti immoo namni tokko iqaamaa si ejjechiisuuf yookiin immoo shakaalaa tokkoof iqaamaa seera qabeessa ishii taasisuudhaaf dirqama namni kamillee medikaala geessee cheekii dhiiga namaa ulfarraa dhukkuba akka namatti daddarbanirraa hanga cheekii nama godhanitti baay'een nama tokko nama ejjechiifachuu dhiisuu danda'u. Namoonni tokko immoo ji'a 2 fi ji'a 3 gidduu medikaala nama geessu. Sababii isaan ji'a 2 fi ji'a 3 gidduu nama geessanii namni tokko ulfisaa kan inni beekamu ji'a 2 fi ji'a 3 gidduutti ni beekama jechuudha. Kanaaf isaan akkas godhan fakkeenyaan yeroo dhufe ji'a 2 booda kan isaanii hospitaala nageessanii cheekii godhan jechuudha. Inna obboleettii kana gaafa madaamiin dhufte madaamiin gaafa hospitaala geessitu ulfa ji'a 3 taatetti. Mucayyoon kun kan isheen galte mana madaamii ji'a 3. Ulfi kun ji'a 3. Sadanuu walitti dhufe lamaanuu walitti wal qabate. Innaa ndee ani mana koo keessa dhiirri hin jiru mucaa xiqqishuu waggaa 6 qofatu jira jedhan. Isheen jaartiidha. Jaartiidha madaamiin sun jaartiidha. Ijoolleen ishee hundi fuffuudhanii heerumanii umaniiru. Mucaa waggaa 6 han ilma ishee tokko ishee bira jira. Kanarraan alaa namni tokkollee obboleetti kanatti hin siiqne jechuudha. Innaa akka maal eenyu si ulfeesse ulfi kun eessaa jettee yeroo gaafattu himachuu hin dandeenye obboleettiin kun. Waan isheen akka jettullee maal akka isheen jettullee isheef hin galle jechuudha. Kanaaf maal gooti mana intala ishee lammii Itoophiyaa jira jechuudha. Mana intala ishee lammii Itoophiyaatu jira. Obboleettii kanatti dawwaltee afaan walii beeku
gaafachiiste. Hin boossii hin maraatti mucaan kun akkaman ta'agaa jette. Achiin utuma isheen boossuuti tasgabbaa'ii hin boo'inii jette. Madaamiin sunillee seeraan hanji'a sadii ejjettu sanallee miindaama ishee numa laatteefi jedhani isheeniin kee otuma boossuuti maal taatee maal rakkoon kee jedhanii ulfu kun eessaa dhufe mana madaamii kee kanatti ulfatu sitti dhufe moo ulfa kana biyyarraa fiddee dhufte moo namni sitti siqee namni si daffaree jiraa jennaan anaan namni na daffaree Daldaalama isa as na ergetu gaafa as na gaggeessuuf ka'e galgala isumatu na daffaree deemuun dandeessu naan jedhee uummata kalleen taatu naan jedhe yeroo sana natti hin fakkaanne tole jedhee man bira buleetti namoonni baay'een jechuu gufuu jireenya nama obboleettiin kun karaa sadii miidhamte dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan namni tokko biyya Arabaa deemee nan jijjiirama jedhee maatii isaatiin nagaatti dhaammatee gaafa deemee deebi'ee immoo ulfa ta'ee yeroo deebi'u ijaan saayikoloojii namaatillee akkam akka miidhamu namnillee maal akka namaan jedhu dhugaa waaqayyoon siniin jedha isheen haa wallaaltu obboleettiin kun haa wallaaltuyyuu Daldaalaan kun akka biyya ormaatti rakkoon namarra ga'u keessaafuu wanti ulfaa kun baay'ee ulfaataa akka ta'e mana namaa keessatti kabaja baay'ee akka nama owwachiisu otoo beekuuti lammii isaa irratti kana raawwatee gadhii gaggeessuu jechuun Daldaalaan hunda miti gaariinis jira kan obboleetti akka obboleetti isaatti namaa yaadus jira gadheen akka kana immoo akkasitti hojii namaa tabalaashissite jechuudha. Amma mucaan kuni maal taate yoo jettanii nan gasha itti madaamiin nan gasha kanuma gashuu ishiitilleeyyuu nan gasha jechuun isheellee dhugaa dubbachuuf waan gaariidha. Otoo namoota tokkooti hin gatu yoo geessanii ammallee biirootti gatan mucaan kun ulfa kana baattee akkam taati biiroon silaa fayyaa fuudhanii reebuu ulfa teessisanii qallabuure maal godhumee maal jettanii yaaddusin eessa ishee geessu amma madaamiin kun nan gashaa nan ishee gashaa iqaamaallee hin qabdu obboleettiin kun iqaamaallee hin ejjechiisne maaliif jennaan tokkoffaa miindaa ishee yoo hawwachuu dandeessi lammaffaa iqaamaa hin qabdu obboleettiin kun inni biraa echi biirootti deebisteerree dararuu danda'u jechuudha. Meeqa dhabde dhugaa maallaqa ishees dhabde isa karoorrattee dhuftees dhabde qulqullummaa ishees dhabde salphattee haala kan akkas nama godha jechuudha. Haadaraa piliis obboleewwan kiyya dhugaa waaqayyoo of eeggadhaa keessaafuu namoonni haaraa gara biyya Arabaa deemtan irraa of eeggadhaa baalagee akka kanaarraa jechuudha. Dhugaa obboleettiin kun boo'ichi ishee baay'ee nama gaddisiisa. Suuraa ishee fiduun immoo saayikoloojii namaaf gaarii miti namatti hin tolu jaallattee otoo hin taane dhugaadha namni tokko gaafa rakkate tokkoffaa fedhii koo miti jette isheen fedhii koo otoo hin taane hin deemtu jennaan hafuu koo wannaa maallaqni kiyya hanga kana ba'eera waan ta'eef ani hafuu koo wannaa jette kanatti galte jechuudha obboleettiin kun. Inni biraa immoo namatti hin fakkaatu. Dhugaa namatti hin fakkaatu aqanii yeroo bakka wanti gammachuun daqiiqaa lama hin taane daqiiqaa sadii hin taane tokko rakkina umurii ofii guutuu yookiin immoo gadda umurii ofii guutuun namatti fiddi jechuudha. Foon ofii adabuu dadhabuun waan tokko namaan galuu dadhabuun obbolaa ofii obboleessi obboleetti irratti kana yaaduun dhuguma waaqaati obboleessa jettee itti of gattee yeroo akkas ishee godhu gadheedha jechuudha. Kuni namummaa keessa hin jiru dhugaa amma borotoo galtee mucaan kuni dhugaa waaqayyooti yoo inni galagaleelti ishee ilaale jechuudha. Sin beeku jedha irraa of eeggadhaa keessaaf ijoollee haaraan.